Lucky wali no farachu miti abba kasi miti dage. Ati ettu yo rabbin jemale onni ta tunjirtu ti veite rabbuma to kana ilma khaidan kana sindrove. Male wan birati miti onni takala no onni rawan rabbin jewal shundan dani ve. Ya ba yido me ko mo khajan ta do ba. Wanni taatu baaqi yanuma sabbarta malee wanni biraa wanni takka wanni taatu hin jirtu sabbartee dhuma rabbi irratti sababta innaa lillahi beeta ijoollee teenyarraas guddoon suma. Wallahi waa takka waa yaaddu qabduuti ijoollee teenya dasii gadii sarafaa sabbarsiiftu mukaa malee anuma rabbiin tuusantu na dhufe wanuma namatti baasani. Dhagee waan boo'inii dhagee kijjee. Oye. Kalau saya lalu saya hari ini kau ikut aku lah, dari kau itu kan aku dah ada guys ni. Ayah, apa yang mana anja ni? Orang tu kan masih biar tinggi mah. Kalau ni sama dengan saat kerja dan nanti dapat cerita apa yang mana nilai sehingga hidup pada itu kan. Ya, akkasitti jabaadhaati salaata hundaa'u masjidaalee jiru hundatti salaatul qaa'ima kanaadhaa manatti naamee dhageesse. Eleen tuna nama horii baasalatti haamne jabaadhuuti abbaa guddaallee itti naa dhageesse salaamu alaikum du'aa sirnaa godhii siin jaajiin. Ya, ini istri bucani itu karena masa aku dalam marah kepada ni amma saati lama fikana kini dah walcisan acibo demoni acizani karena cijara lama karena emma seorang khalid acizan male. Ada kabarnya jauh gujang karena orang kau ni syaraf sada orang yang ni dia mana mati. Ida minta kabar di syaraf sada orang mana. Jireenyi biyya lafaa kun baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf duriyyuu durii har'a baay'ee haamileen kiyya gadi na bu'e. Maaliif jennaani jijjiiramna jennee jireenya keenya fooyyeffannaa hirkattummaa jalaa baanaa of dandeenya jennee biyyaa baane gaafa duutis nutti murtaa'e. Du'uuf adeemtaa maatii keetti nagaadhaan madhoggaa jedhanii dhiirri kun takka garaa kuteessiin jira. Nama jechisiisa dhugaa rabbi. Ani mimmaan koo qabachuun dadhabee baay'ee tokko natti dhagahame baay'ee tokko onnee kee qarsan godhee cabse dhugaa dubbachuuf baay'ee na gaddisiise. Akkanatti ilmi dhiiraa tokko gaafa ija baatee maatii isaatti nagaadhaan matu utuu sen ta'e maal sanitti dhagahama. Jireenya nuti keessa jiraachaa jirru kun barri nuti keessa jirru kun baay'ee gaddisiisaa fi fokkisiisaadha. Egaa kan waaqni fidee lafti ba'aan dadhabuu jedhu mitiire kan dhufe egaa ba'aan dadhabanii silas baqatanii keessaan utaalanii hin bahanii carraa ofii eeggachuudha ta'anii jechuudha. Nagaan mun irraanfannee nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u lafa jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii hani nagaadhaa rabbi haa galatu. YouTube ko subscribe like share naa gochuun dagatinaa na jajjabeessaan siniin jedha. Taateen kuni eengaddadha jechuudha har'ee 23 gaafa 21ti. Dhugaa waaqamimmaan koo qabachuu dadhabe kanumatti bu'aan oli jechuudha. Mee walumaan haa dhaggeeffannee sagalicha baay'ee dhugaa waaqa baay'ee nama boonsisa. Safuu jireenya nagaan ka boolaa miya kami nagawa kabda to umaan jenne ummaye uma rabbi ye to dufe male amni isaan umaa waana godhuun danda'ani والله بالله
أحمد جاني قبل ما نماتيني يا أماتي خبرات أبدا في أبدا يا رجع مال تاتي أمي جولي أنت مال تاتي كم نقول قديم مثلا يا يوتي يا نبي مغفرين أفضل ريت والجار ريت ريت كري لبقاري أكين جي أتيوني في لقي تكنا مرة على كيفت كيس راجع بزر لقي سرناخني وسنجي دورك تشوني تاتيا asitti gaa abbaasaas jabeessuu isaati duutiin silattuu dhaammatteen dhuftuu yoo dhufteesi deebi'een dhufa jechuu hin danda'amu jechuudha karaa hiikaa biraa jechuudha birrii namarraa liqeeffatte birrii sana nama uwwachuu dandeessaa abbaasaatiif wayyaa rabbi akkasi atis ka jabaadhu diyaara anis rabbuma na uume santuutu lubbuuti janaa fidii jeebna irraa fudhachuu deema akkasiiti ammaan tana dhadhaammadhaa jaaniiti har'aan tana dhufanii waraqaa na fidanii akkasitti boru ganama saa lamarratti naan jaani kudha lamarraa akka saa lama akkasitti saatana lamaan jidduutti beeyte wanni rabbiin jee beeyte wanni hin oolamtu beeyte gaattis ta'e anis ta'e ani ammoo ati akka ummaa xiyyaa taatee wannan ta'iniiti ya abbaa jaara edduunee akka ummaan taate baay'ee abbaa walumaa rabbiin nama fudhatu lakkii waliin nu fudhachuu miti abbaa akkasii miti dhagaye ati hedduus yoo rabbiin jee malee wanni taatu hin jirtuuti beeyte garaa abbaati walumaan nu haa fudhatu yaa rabbii hedduu takka ulfaata dhugaa rabbii inni du'ullee du'eeyyuu garaa kutata ka isa jiraatti gubateetu nama guba du'aafis du'aa miti jiraafis jiraa miti baay'ee gara nama nyaata rabbi uumaa tuqaan ilma keessan kana isin duroofi malee waan biraatii miti wanni takka isaan wanni irraa wanni rabbiin jee oolchuu hin danda'anii beek ya abbaa jiruune meeqa umma kajaan taate ofa wanni taatu abbaa kiyyanuma sabbarta malee wanni biraa wanni takka wanni taatu hin jirtu sabbartee dhuma rabbi irratti saabamta innaa lillahi beekta ijoollee teenyarraas guddoonsuma wallahi waa takka waan yaattuun qabduuti ijoollee teenya tasii gadii sarafaa sabbarsiiftu mukaa malee anuma rabbiin tuusantu na dhufe waluma namatti baasanii dhagee kaan booyinii dhagee kijjee hojjala walaa sayyee guyyaa gaarii jira du'aa godhaa bulaadhaati du'aa sirrinnaa godhaa dhageessanii ayyaa